kitaabni hin tolamne mijuun karaa maatii qindee'atetti jira. Maatiin mijuu
qaamota inni ilaaluuf kennanii unanii eebbisanii kocheellee unanii eebbisanii isin kenna. Kenna kan kunoo gara maatii isaatiin keessummoota guyyaa har'aa nuu dhufanii kitaaballee nuu saaqanii kennaallee unanii kitaabicha eebbaan kennamsaan nuu saaqadhu jalqaba maanguddoonni akkaataa aadaatiin namni guddaan abbootiin gadaatiin kuntee karaa irratti nu dabarsiisee jiru. Nu eebbisaa eebbisaa. Inni dabarsinaayi. Bismillahirrahmanirrahim. Ora Waktu rukai itu kayu, arab rukai itu kayu, arab kayu, turis mana kayu, kayu naga nunggu, urban kita hangkar bahasa, bumi tanah bahasa, wal kerja bisi, rab karusin, beri negara satu disin, ora ada mana je, ora. Amma kennan kana miji tawajjin warra finnati kennina warri finna ya eebbifne nu saaqalee kitaaba eenyu እንኳን ደስ አላችሁ ብለናል። ጸሐፊ ዋኖ ባሪያ ቢገ የጻፈው መጽሐፍ በምስራቅ ቦረና ዞን የአብዲ አባላት ተወካይ አቶ ሁካ ተከበተ ሞቅ ያለ ጭብጨባ አድርጉ። እንኳን ደስ አላችሁ ብለናል። እንኳን ደስ አላችሁ ብለናል። Tol, kitaabni kun guyyaa irraa ifaan saaqameera. Kitaaba kan saaquu fi jetti wanna barbaadu gammachuu, gargaarsa, gumaata barbaadi. Kan kanaaf maqaa bulchiinsa godina Booran Bahaatiin kitaaba kan saaqee qarshii 1,100 horaa bulaa deebana. Yoya bak duftan duraan dursee rakkoon gargaraa harka san qabdu jaatanii bonaa harka san qabdu yeroo tan naa qoodanii naa kennitanii yaamichi kiyya towwaatanii bag dhuftanii bagi san keessa dhaladhe bagi san qabaadhisanii jedha oraa bulaa deebana. Kanatti aansee rakkinaa fi rakkoo hedduu keessa kitaabni kunini wanti cufayyuu guyyaa namni fedhatuun ta'inuu guyyaa rabbiin fettaati hakki fedhitee na taatee kitaabni kun waggaa tokkoon dura eebbifama kataatuuti haal gargara kee dabree al sagantaan kun naa qabamee guyyaa gammachuu kan dhaqqabee kitaabi an barreesse qaroomii Booran durii eebbifamu isaatiif
guddoo gammada baggammaddan isaanii jedhisanillee kitaabi qaroon booraan durii kitaaba daameeshinii tokko qofa osoo hin ta'inuu daameeshinii gargaraatiin barreeffame kitaab seenaa gootota of keessaa qabu kitaab sirni ittiin bulmaata of keessaa qabu kitaab harti booraan durii of keessaa qabu yoo ta'u filannoo mata duree maqaa qaroon booraan durii jedhu kana qaroomi booraan durii qaroom oromoo durii ta'uu beekne qaroom Itoophiyaa durii ta'uu beekne qaroom addunyaa durii ta'uu beekne akkasitti hubachuun dansaa jechuu barbaada. Kaan immoo gama kitaaba qaroom booraan durii yoo deebi'u kitaabichi daangaa ofii sararee gootota daangaa ofii eeguu guddisee gootonni kunin immoo gootota asitti dhalatanii hawaasa kanaaf fayyadan qofa osoo hin ta'iniyyuu sadarkaa biyyattiitti sadarkaa addunyaatti dabranii gootummaa isaanii dhaalanii addunyaan gulbultu qaroomii hawaasi kun qabu qarooma akkanaati jechuudha. Kallattii sirna gadaatiin sirni gadaa hawaasi keenya booranii hundeesse hawaasa keenya qofaaf fayyadu hadoon ta'inu sadarkaa paartiitti sadarkaa biyyattiitti sadarkaa addunyaatti addunyaan fudhattee nu gulgulaa jirti. Kanaafiyyuu hawaasi kun hawaasa qaroo jechuudha. Kanaaf hawaasa kanaaf kitaabi qaroon booraan durii hin barbaachisaa jedhee gamkiyyaan kitaabichi barreessee gumaachee jechuudha. Kallattii biraatti yoo dhufnu sanyii loon booranaa hawaasa keenya naannoo teennatti oomishamtee guddattee addunyaatti babal'attee sanyii loon booranaa jedhanii addunyaan barattee biyyoota Afrikaa qofa osoo hin ta'iniyyuu biyyoota ardiilee biraa keessatti foon isaanii nyaatamanii elmamanii addunyaan sanyii loon boorana jettee ittiin beekte jechuudha. Kanaaf hawaasi loon kan gumaacha hawaasa kana hawaasa qaroo jechuu barbaadeeti. Gama hartiitiin wal qabatee hawaasi kun harti gargara goba geerarsa waan akka hundeessee hawaasa hojjettittiin dhaadatte kan ittiin jettu kan ittiin yarsitu harti mata ofii dandeette kan addunyaan sirraa fudhattu harti akkana hundeessee jechuudha. Kallattii babal'inaatiin wal qabatee akka Itoophiyaatti hawaasi kun jaarraa 16 irraa jalqabee daangaa qaxxaamuree naannoo Oromiyaa qofa osoo hin ta'inuu naannoo kaaba Itoophiyaatti iyyuu booraan jedhanii sirnoota mootota Itoophiyaa keessa galee jaarraa 16 sirni hawaasi kun hundeesse nuuf qofa osoo hin ta'inuu Gondaritti iyyuu sirni ittiin bulmaata ta'ee jechuudha. Impaayeroonni akka impaayer bakkaafaa faati jechi bakkaafa jedhan akka hawaasa keenyaatti nam yoo deemu bargaafatu deemu jechuudha. Jechi kana jaarraa 16ffaatti hawaasa keenya boorana irraa fudhattee Itoophiyaan sirni mootota keessa jirti yeroo sunitti ka sirni isiin ittiin wal bulchaa jirtuyyuu sirni hin turin jechichi fudhattee impaayer bakkaafaan jecha loqoota keenyarra fudhatameen maqaan isaa moggaafamee yeroo sunitti hawaasun Gondariin pireed keessatti
geggeessaa ture jechuudha. Kanaaf qaroominni guddaa jechuu kuni. Ani kayyoo jedhu naga'a kaan immoo gama dhaamsaatti yoo dabru waan haaraa tokko kalaquuf yoo deemtu dargaggeessi irra jalqaba waan haaraa tokko kalaquuf yoo deemtu rakkoo akka kaasee mudata. Daandiin ati buldeemtu sirrii hin ta'u. Namooti yeroo hedduu akki namii itti dargaggeessa ilaaluuf akki dargaggeessi jiru gargara. Environmental influence jira. Dhiibbaa naannoo jechuun dhiibbaa gargaraatti nama mudata. Dargaggeessa hakki isaa balali'ee akkuma beekamu umriin kun umriin dargaggummaa umrii bara jireenya kan keetii itti murteessituudha. Hakki isaa balali'ee akka lukkuu qa'ee galee hosi qotu aduu hin ta'inu akka isaa balali'ee bakki sila dhaqqabu malu ga'e akka didhaa dhalootiitti dabarsu fudhatu jedha. Gama jaarsaatiin immoo jaarroleen ta'een jaarrolee dubbiin isii fi xiyyaarraba guddateetti qofa aduu hin ta'inu jaarsa keessa qabu hakeessa irra dubbatu hawaasa ofiitiif quuqamu harakkinni uummatu fi bireechuu kadursu uummatu ofiitiif kennu akka taatan dhaamsisanii dabarsa. Gamfinnaatiin immoo walfinnaatiin immoo alakee guyyoo tuuyyee namni dhani jira. Alakee guyyoo tuuyyee kunin akka hawaasa keenya kanatti gamdirree suni yaa liibaan saafuuf waasoo walitti qabee hawaasa kan geggeessaa ture. Namfinnaatii jechuudha. Gisee namfinnaa gubbaa jirutti mootummaa waliin dhabne diinii daangasa weerareen seenne lafammi jirtan namni nu dhaalchise isa duuba jaaree jennaan waan ni jedhe diinii namfinnaa sadii jedhe namni finnaa hoggaansi gubbaa jiru hawaasa dur deemu diin sadii qabaa jedhe. Diini kun diin inni guyyaa du'uun hin beekne diin kan sadii qabaa jedhe. Diini inni tokkoffaan diina alaa si weeraru hadaanga seenee saamichi geggeessuu jedhe. Hataatuuti immoo diin kana yoonni si har'a simattee dhoortee ofirra deebiftee daangaa kakke kabachiiftee hawaasa kan kee biratti immoo kabaja argattaa jedhe. Diinii inni lamaffaan mootummaa jedhe namfinnaatiif. Yoo atiin hawaasni ciiftee yookaan kallattii paartii tokko barbaaddu yookaan ayidooloojii yeroo kamiyyuu nama gaariitti nam bulchu jechuu hin dandeettu jechuun bakki tokko nam gaarii bu'aa jechuu hin dandeettu. Yoo atiin ayidooloojii isaatiin ilaalcha isaatiin biyyi hin gaggeessin si hidhee si dabsee manidhaa si galchee miidhamtaa jedhe. Hataatuuti hawaasi ati qabdu sirra cichee manidhaa keessatti aananii hojjee si sooree achi keessa jiraatte ufillee gurraanoon foltaa jedhe. Diinii inni sadeessoon ati guyyaa dootuun hin beekne uummataa jedhe. Gaafa uummata kan keetii gamte namfinna taate uummata bulchitutti gafte gafi hatammaan tan hojjette siif adoon ta'iniyyuu ilmee gudeedaa si dabartii jedhe. Kanaaf inni akka waliigalaatti hawaasa kan Booran gaggeessa ture. Gaaf Booranii ara'ee liriyaa'ee gurbaa fedhu kanaa jedhee yasii dhumattee si qofaa miti ilmi gudeedaa si dabarti ufirra eegii jedhe. Ani gamkiyyaan yaa fixadhe oraa bulaa deebanaa
bagi jiraate bagi san qabaate waa bulaalee banaa. walumaa galatti mee barreessaa Waariyoo Diidaa hamlee kennaafi. Wanti guddaan warroonni carraa bulchiinsaa argattanii barcumaa gubbaa teettan ummat keessaniif hojjedhaa. Akkasii ummataa ta'u hojjennuti carraa ammaan kanaa ammoo mootummaan keenya mootummaa ummataati carraa gaarii qabna mee hamlee ofii kennaa. Akkaataa ummat keenyaaf tolu akkuma keenyaaf qajeelutti nu bulchaa jiranii bakkuma barbaanneen nu argamanii daangaa taatu waliin deemanii lol taatu waliin tolanii gaafii taatu nu gaafatanii hamlee kennaafi. Yeroon sun yeroo bakkummaadhaan namni nan bulchuu kan mootummaan waatiin gaafii uummataa gaafattu siiqu. Har'a ammoo nutti bakka buufatee mootummaayyuu waan nu gaafatanii akkuma foon nu bulchanii mee hamlee nu kennaa carraa ammaa kanaati. Nu fudhadha irraa bulaatee kana. Oromia dianana biya muka biya garani biya rumah magalani Oromia dianana lagaro yerase kenyar pidu badase Oromia dianana Madena, lafti wabeni tibude, madawala buiti weda, Oromia biyasa, bahaju karnijasa, sinagada muladuna, sinagada muladuna, sinagada muladuna, sinagada muladuna. Salam alaikum dirudiya mandari ke bale kubara miti ke damuna mara yada boya gara jalisa ibiti ke na ramalisa tuku ke tuku rabiya shezi Bada
badada wajila kiya sufi Dunia biyana nisu biyana kapuranani Dunia biyana nisu biyana kapuranani Dunia biyana nisu biyana Waan jedhanillee qabaatan asuma jedhu ayyee ulfaataa galatoomanna kenna kana bulchiinsi magaalaa Nageellee Booranaa carataadhaan injifannee jirra. Ataatutti fudhannee galluuni asumatti dabarsinee uummata maqaa Nageellee Booranaatiin uummata kanaaf warra jitan irratti hirmaatee fi dabarsinee kennee jirra. Qaroomi Booran duri waan iddoo qaba. Obboleessi nyaata keessa jiru fuudhee galchee jaartii sadi qoriitii sadi qomaan itti fuudhee kennaaf. Hidhalteef sanyii dabarsiteef. Qaroon Booran durii tan qaba. Booran durii irra maan baranna. Booran ammaatii fi Oromoon ammaan tana Booran durii irra maan baratti. Faan Booran durii ayaanuuti oraa bulaa bulchiisi magaalaa Nageellee Booranaa
hooggantoonni sadarkaa godina aanaa jaarsi biyyaa namni dhiqaan alaafariyaan bagi yiluu roobbaaftan bagi san keessa dhalanne kitaabii ittaan amma yoo waaqeedhe gadum mucaa boruu guyyoo san keessa kitaab kiyya gaafa silla akkasuma irra eebbisaa narimaa galata naa fuudha saniin jedha horaa bulaa deemanaa horana dhayaangalaa ulfaata yaa fixadhe abbeera galatoomii Gadangado, gadangado, boku warso, warso bona warse jalo, oh odi tunda gabaku, gadangado.